بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هرأى وانت أجائباتك سنتي أغرسيسا إني اسمالي دا بالبلا كيسا يوبانتان مقانا بيكينا صلى الله عليه وسلم إرتي صلوات بوسا أكا إسني باناموف آبي أجائباتك سنتي أغرسيسا إن شاء الله جلقابا نمني يوتوبي كان فاراوتاتا بيكم سا ديني رتي أرغتو الأف سابسكرايبي سجدو كان tuqaatiin akkanatti nu hordofaa isiniin jedha. Appilikeeshinii kana eessaa argannaa? Play Store irraa argannaa. Kallattimaan gama appilikeeshinii Play Store jedhamee beekamu gama aappii kanaa deemna. Play Store jechuun yaa'u isa kana. Gama Play Store deemneetiin maqaa Ashafii jedhu barreessinaa. Kun akka jalqaba dhufe kana appilikeeshinichi meegaabaaytii xiqqaadha. Meegaabaaytii 5.9 qofaa. Achi booda install ka jedhu kana tuqnaa. Hanga inni buusee xumuruuf hin eegnaa. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Salawaata nu yaadachiisa guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan akkuma bilbila keenya bannuun maqaa nabiyyi keenyaa sallallahu alaihi wasallam yaadanneetiin akka salawaata buufnuuf nu qarqaara. Namni nabiyyi irratti salawaata buusee ajrii guddaa rabbiin isaaf kafalaa, khiirii guddaadha. Keessattuu ji'a amma keessa jirru kana keessa ajrii guddaa waan nuuf qabuuf itti jabaatuu qabna. Open jennaani hanga inni banuuf ni eegna. Erga akkanatti nuu bane booda barreeffama kana nutti fida. Barreeffama nuu dhufe kanneen keessaa dinaay ka jedhuu fi allahu ka jedhu lamaan keessaa allahu ka jedhu irratti tuqna. Afaan filadhuu nuun jedha yookaan lugaa filadhu jedha. Afaan Ingiliffaa olloofneetiin yoo afaan biraallee kan dandeenyu ta'e ka barbaanne filanna. Ammaaf afaan Ingiliffaa irratti deebifna. Achi booda mallattoo raayitii kana tuqna. Erga akkanatti nu dhufe booda irratti deeffannaa jechuudha. Sagalee isaa dabaluudhaaf yookaan hir'isuudhaaf kunoo kajelaa kana fayyadamna. Sallallahu alaihi wasallam. Jechoota salawaata ammoo filatuudhaaf mallattoo kunoo kana tuqna. Forms of sending peace in the blessing upon Prophet Muhammad, peace be upon him ka jedhu kana irratti gadi tuqna. Yeroo irratti gadi tuqne kunoo mallattoolee akkaallattii salawaataa kanneen keessaa kanneen nuu baasa. Jecha dandeenneen jecha nuu laafeen salawaata nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irratti buufna. Mee haa ilaallu. صل على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. Praise be upon him. Yoo Ingiliffaan barbaanne Ingiliffaan illee akkanatti salawaata buusuu dandeenya yookaan afaan Que la kanaanis. paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ammaaf isa kanarratti haa deebisnu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Achi booda mallattoo raayitii kana tuqna. Sagalee isaa immoo dabaluu yookaan hir'isuudhaaf kunoo kana fayyadamna. صلى الله عليه وسلم. Mee inshaallah wanti amma irratti deebisne kun hin hojjetamoo hin hojjetu dalaguu dhabuu isaa haa ilaallu. Mallattoolee isin jala kanatti argaa jirtan torbee tokko keessatti salawaata nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irratti hangam takka akka buufne nutti mul'isa. Kun ammoo guyyaa tokko keessatti hangam takka akka buusne nutti mul'isa. Kun ammoo ji'a tokkotti hagam akka buusne nutti mul'isa. Appilikeeshinii buufatuu qabdanidha. Inshaallah buufadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Mee cheekii haa goonu. Inshaallah
yaa bannu bilbila. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kun akkana ni hojjeta jechuudha. Inshaallah appilikeeshinii kana buufadhaatiin nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuu hin dagatinaa isiniin jedha. Rabbiin anaaf isiniifis haa laafisu. Yookaan mallattoo amma argitan kana tuxxaniitiin kun jedhaa gadi tuqaa hangam takka akka jettan ittiin lakkaa'uu dandeessanii. Aappii ajaa'ibaatii inshaallah buusaatiin itti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.